እንደ አፍሽ እንዳመጣ እንደምታወሪው ልታረጊ ፈልገሽ ነው። ባወጣሽውና አሳይሽ ነበር ተቀብዬሽ ነበር አናትሽን ምበትንልሽ። ለማንኛውም ተረጋጊ። ዝም ብለሽ ስላገስ አትቀደጂ። ዝም ብለሽ ያገኘሽውን ነገር እኔ ደግሞ ነገሩ ጋፈሰና ግን ሽጉጢ ባስቴ ቱርቴ ጀቻኒ ጅርቲ የቹራ ሽጉጢ ኧረ ቤዛ እውነት ነው ነገር ነጋንስን ይፈተው ከበጀምቶታ ወርዶሶታ ኳከም ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ አነጋፎት ገለተ ረቢ በከጅርተኒ ትነገኝ ረቢ ስንፈባይቱ እንደከሰኒፉ ኤጋን ከበጀምቶታ ወርዶሶታ ኮሱማያን ዴፍቴ ጅርቲ ገለተ ረቢ ገሩ ነጋዱማ ቀብዲ ነዱኩቤስ እንጀኔ ከናንተ እሰናንተ እሲንጀኔ ያው ወንቲ ሶሻል ሚዲያ ራሺ በለሴ ሰይዶድ ማፋና ደደቤራ ወዴ ሃሳ ሂምበርባኔ እና ኢሱ ማፋና ዱቢ ዋናን ሂምበርባኔ ፍራቲ ዴቢሴ ዋናን ቪዲዮ ረቶጁቹን በርባኔ ፊ ሰበበ ከናፈን ቶረራ በዴ ጀቴ ጅርቲ አማሲሞ ዴቢቴ ወንቲ ጀዳማ ጅሩ ዋሄዱቱ ጅራ አክዋን ሱመያን ዲራ ብራጃለቴ ዲራ ብራፋና ጅርቱ ዋና ከሲት የቹዳ ካንሽን ዱበታት ጅርቱ አኒ ዳይማ ሆሲሱን ሀርካ ቀባ ዳይማ ሆሲሱ namni ዳይማ ሆሲሱ ሀርካ ቀቡ አከሚቲ ነማ ብራፋና ዴሜ ጅራቹ ደንዳአ ጀቴ ዱበታት ጅርቴ ቹዳ ዱጋኖ ዱበቹ ዳፍ ጀቹዳ ዳይማ ሆሲሰን ሀርካቲ ቀበተኒ ቲሚቲቲ ዳይሙማ ዩ ሀርቀባቴ namoonni baay'een jireenya gara biraa nama biraa faana deemtee jiraachuudhaaf dubartiin takka baay'ee ulfaata jechuudha. Even nani ilmoo takkittiyuu qabaatte ilmoo lama miti ilmoo takkittiyuu qabaatte keessattuu immoo daa'ima hoosisaa jirtu qabaatte jechuudha. So yaada namni yaada kana yaadee ufuma isaatiif cubbuudhuma yuun sodaatu jechuudha. Cubbuudhuma rabbuma biraa cubbuun sodaatu isuma dhugaa dubbachuudhaaf cubbuun sodaatu jechuudha. Nama cubbuu hin sodaan nama rabbiin hin sodaanedha jechuudha. Namni waan kana ishee irratti kana gooteetti sumayyaa waan akkanaati. Kanaaf sooshaal miidiyaa irraa badde nama biraa faana jirti kanaaf akkas taate jedhee raawwatee yaada kana yaada yoo ta'e sammuu keessatti waan kana gumaachee qaba yoo ta'e nama rabbiin hin sodaanne isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maaliifiin mache miun daa'ima xiqqoo kana qabattee isheen lafa jirtu iyyuu isheen kun isheen hangafaatu iyyuu guddoo miti jechuudha. Isheen xiqqoodha. Isheen iyyuu yeroo kanatti haadha barbaaddi abbaa barbaaddi. Nama of danda'e miti. Mucattii isheen jabdittiin himtu jechuudha. Jamiilan iyyuu. Haa ta'u malee immoo deebisee mucattii lammaffittiin ganaa hodhaati jechuudha. Kan isheen jettu harma hodhaati jirti. So daa'ima kana qabattee dhiira biraa faana deemtee raawwattee yookiin immoo nama biraa jaallattee raawwattee sooshaal miidiyaa kanarraa baddee jedhanii raawwatanii dubbachuuf in ulfaate jechuudha. Namni yaada kana yaadetu iyyuu gumaacha kana gumaache iyyuu nama sammuu hin qabnedha isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma isheen jettee iyyuu maal jettee beezaadhaanii tokkoffaa viidiyoon suni chaanala Saayidoo irratti gallakkifame. Lammaffaa Saayidoon odoo viidiyoo sana hin dhaggeeffatin maal takkaachi keessatti dubbatame maal akka jedhame maaltu akka raawwatame osoo hin dubbatin viidiyoo sana poostiin godhu jechuudha. Hin dhaggeeffataa osoo hin dhaggeeffatin idiitiin godhu hin dhaggeeffataa sanaan booda viidiyoo nama kana qofa waraabbamu hin beektani miti namoonni warri viidiyoo waraabdan hin beektu viidiyoo namni kun qofa waraabbamu jechuudha. Viidiyoon jechoota haasaa isaanii keessatti sagalee keessatti waa meeqa jechuu danda'ama. Dogoggoranii wanta hin taane jechuutu jira. Dingata wanta garagaraa keessa galuu danda'ama jechuudha. So bakkoonni sun hundi isaayyuu keessaa citee idiit ta'ee raawwatee idiit gaafa godhamu sanaa wantoonni hin barbaadamne keessaa bayeet bakka barbaadan qofa bakka namni illee dhaggeeffatee barumsa irraa argatu bakka namni illee dhaggeeffatee yaada isaallee itti kennatu sini galtee gellakkifama jechuudha. Waan fedheefillee haa ta'u yaraafis haa ta'u gaariidhaafis haa ta'u wanta namaaf silaa gurra namaatitti nama qaanfachiisu tokko waan namatti hin bareenne tokko hin gellakkifamu jechuudha. Hin beektu hundi keessaniyyuu. Haa ta'u malee viidiyoo kana gaafa idiit godhanii qulqulleessanii waan hunda isaa mijeessanii gara sooshaal miidiyaatti fidanii bakkee isheen jette sanaa
waan isheen jette sana intalittii sun haasofte sana keessaa muruu hin danda'a ture jechuudha Saidoon. Sababni isaa chaanala sarratti lakkisee waan ta'eef jechuudha. Keessaa muruu hin danda'a ture. Garuu Saidoon keessaa hin murre bakka sanas keessaa hin baasne yaada waan sana keessa laalu sinannee keessaa balleessu sinannee achumatti waan jedhame sana qocci godhatuun keessee kaa'ee jechuudha. Amma Sumayyaan maal jettee Saidoon iddoo kanatti laalee ediit godhee keessaa baasuu danda'a. Ediitii keessatti yoo ta'e immoo chaanala isaatii viidiyoo isaa kana laaluun isaa hin hafu. Yeroo dhaggeeffatetti keessaa mureetti iyyuu baasuu danda'a ture. Garuu akka isheen akkana naan jettu kan taasisee iyyuu isa mataa isaa natti fakkaateetti. Isatu natti fakkaate. Jettee baay'ee tokko aarteetii jirtu jechuudha. Akkuma argitanii maaliifin haala dubbishii irratti argaatii jirtu aarii baay'ee jechuudha kan isheen aarteetii jirtu. Dhugaadha namatti dhaga'ama. Namni kun waan fedhellee maan taane ilmoo walirraa qabanii yaada kana immoo intala kanarratti yaaduu jechuun baay'ee yaada ulfaatu jechuudha. Namoonni baay'een keessan yoo dhugaadhas jechuu dandeessu jechuudha. Garuu kun gonkumayyuu nama sammuu hin qabne yoo ta'e malee namni sammuu isaa yaada qabu namni sammuu qabu waan akkanaa yaadu jechuudha. Daa'ima lama qabattee keessattuu immoo daa'ima hoosisaa jirtu qabaattee eenyu faana jiraatti? Abbaan iyyuu gatee irraa kunoo silaa nama biraa faana deemee too akka barbaade ta'aa jira. Bakka barbaade bahee bakka barbaade galaa jira. Namni inni kun immoo maali jedhee raawwateessa faana jiraata? Maali jedhee raawwateetti ilmoo isaa guddisa? Maali jedhee daa'ima xiqqashuu kanaaf wajjin fuudhee raawwatee wajjin jiraata? Ilmoo isaati ilmoo isaa miti jechuudha. Innis dhala barbaada immoo boroo beektanii har'a immoo isheen tuni daa'ima hoosisaa jirti. Isiin kun yeroo kanatti dhala godhachuuf hin dandeettu. Ishii kana guddisaa jirti waan ta'eef. So namichi ishiin itti hidhattu sunis dhala barbaada. Sababa kana ta'eef iyyuu immoo akkamitti namni tokko akkana godha hin godhu jechuudha. Waan hin godhamnedha. Waan hin taanedha jechuudha. Yaadichi yaadameeyyuu. So Saidoon dhugaa waan kana yaadee raawwatee waan kana godha yoo ta'e akka beezan akkasittiin dubbattee Sumayyaa intini jettu taasisa yoo ta'e baay'ee yaada gadheedha jechuudha. Yaadnichi yaadame yaada gadheedha. Yaada fudhatama hin qabnedha. Ammas immoo deebisee waa baay'ee dubbatteetii jirti. Haala kamiiniyyuu haala dubbisuma beezati irratti illee nan beektu isheen beeku akkasittiin natti dubbachuun ishee baay'ee akka isheetti dubbachuun ishee baay'ee akka isheetti dhagahame dubbatteetii jirti jechuudha. So namni nama hin beekne tokko namni istira nama tokko hin beekne akkasuma lafaa ka'ee waan hin taane dubbachuun baay'ee gadheedha jechuudha. Suma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gadheedha. Maaliif amma intalli kun maal akka isheen taate hin beektu Sumayyaa jechuun malee jechuudha. Sumayyaan nuti kuni keessi isiitii fi alli isii akkami kan jedhamu namni beeku hin jiru. Alaala irratti namni hundinuu waa meeqa kanaa sa'u jechuudha. Namni kamiin keenya yoo alaala irratti waa meeqa odeessina garuu keessa nama sanaa hin beeknu jechuudha. Nama sanatti dhiyaannee argine hin beeknu. Namni sun istira kamii akka ta'e mistira kamii akka qabaatu hin beeknu. So waan kana ta'eefuu waa'ee namaa osoo nama sana seeraan gadi teenyee irraan hubatin osoo nama sana itti dhiyaannee irraan hubatin waa'ee nama tokko olma fuunee raawwannee haasofna yoo taane boru nu rakkisa jechuudha. Boru nu dhiba. Gala isaatti nu dhiba. Baan isaa akkuma fedhetti yoo ba'e galli isaa nu dhiba jechuudha. So waan kana ta'eefuu wantoota hin taanes namarra kaa'uun gadheedha. Egaa dhumarratti immoo ishiin akkasitti shuguxitti baafattee ishees faraarra'anii maalitii turte odoon ani si bira jiru natti gadi baasteetteen odoon ani si bira jiru otoo natti gadi baastee isuma sana mataa kee irra si dhaabaan ture garuu baga erganani si bira deemee baastee na oolchiteetta jetteeni dhugaadha. Odoo isheen bira jirtu otoo isheen baastee jiraatte tarii hin beekamu harkuma fuuteetti deebisuu ni dandeessi. Sheexana hojii sheexanaati waan ta'eef kanaaf rabbi baga isin baase. Atis beezanis akkana qirqirqir si gochuu kana otoo si dhiisee wayyaa maalifiini ayyuun waan hunduma isaa laaltee qortee madaaltee waan hunduma isaa jechuudha ilaaltee akka ishiidhaa hin taane bartee raawwattee harka ishii keessaa luqqifatte. Kanaaf iyyuu osoo qirqirsi gochuu baatee geduma teessee nama sii ta'u nama bor wajjin jiraachuu dandeessu nama karaa fuulduraatti itti fuftee faana jiraachuu dandeessu nama haala barbaadden bifa barbaadden wajjin jiraachuu dandeessu osoo barbaaddattee gaariidha. Saidoon har'as borus nama sii ta'u miti. Ilmoo qaba haadha manaa qaba. Ammas maal jechaati turte ishiin osoo jaartiin nikaa qabdu jaartiin osoo abbaa manaa qabdu akkamitti abbaa manaa biraa bira deeme jedhanii hoo dubbatanii
qaanyii guddaadha jettee dubbattee jechuudha. Ishiin mataan ishii amma ammaatti akka Saidoo faana jirtu.